Balasama hoji insamu mirgise Jirama jiru jirenya salpinse Sainsi guddate Agadaga walharkaa fuudhiinsi moosaajii qabiinsa ragaa dargaggoof ispoortii irratti misoome abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaaf biiroo dargaggootaa fi ispoortii Oromiyaa jidduutti adeemsifamuusaa dhageessaniittu. Moosaajiin kun hirmaannaaf fayyadamummaa dargaggootaa daran dabaluuf akka gargaaru quba qabdu oduu dansaa tokkotti isiniif haa dabalu. Abbaan taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa moosaajii sirna hooggansa odeeffannoo dargaggoof ispoortii Oromiyaa biiroo dargaggoof ispoortiitiif misoomsuu irra darbee kaaffeewwan saayinsii magaalota gurguddoo 12 keessatti ijaaruun hojiirra oolchaa jiraachuu isaa dhageessanii keessumaa dargaggootni bakka oolmaa beekumsaa ammasa kamii argachuu keessanitti baga gammaddan baga gammanne. Baga gammanne abbaan taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa hojiiwwan manneen hojii ammayyeessoo hojjechaa jiru irraa kan ka'e manneen hojii beekamtii kennuu jalqabanii jiru. Abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa. Wanni babal'ate callaan ammaarame xiyyeeffannoo dinagdee dijitaalawaa mootummaa jijjiiramaa mootummaa naannoo Oromiyaa bu'uura yaadrimee Oromiyaan dinagdee dijitaalaa cimaa milkaa'aa fi itti fufiinsa qabu dhugoomsuuf carraaqqii taasisu hunda of keessatti hammata. Karoorri kun dinagdee dijitaalaa guutummaatti dameewwan quunnamtii odeeffannoof neetworkii intarneetii moobaayilaa fi teekinooloojiiwwan biroo fayyadamuun galma dinagdee dijitaalaa barbaadamu galmeessisuuf hojjetamaa jira. Bu'aawwan ajaa'ibsiisoos argamaa jiru. Dinagdee dijitaalaa cimaa ce'umsa teekinooloojii fi misoomuu dagaleessaaf abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa nooru nagaaf teekinooloojiin haanoo ilaame abbaan taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa biiroo pabliik sarviisii fi misooma qabeenya namaa waliin ta'uun bilbila bilisaa diriirsuun hawaasni kenna tajaajila mootummaa irratti eeruu komiif odeeffannoo kennuun fayyadamaa jiraachuu quba qabdu. Bilbilli bilisaa keenya 9398 eeruu komiif odeeffannoo abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaatiin ga'uuf 9398 yaadadha. 9398 abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaatti. Sainsi guddate teekinooloojiin misee Yooyyaa tajaajilota abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa damee taaqaa'otti kennaman gurra sin buusnu kunootti tajaajila babal'ina bu'uuraalee cimdaa waradaaniitii tajaajila saayitoota cimdaa waradaaniitiitti oonlaayin hordofuu fi to'achuu tajaajila suphaa cimdaa waradaaniitii tajaajila dijiteessuu fi tajaajila moosaajota adda addaa misoomsuu fi hojiirra oolchuu ni kennina. Maal kana qofa tajaajila suphaa moosaajotaa tajaajila gorsaa hojiiwwan elektirooniksii mootummaa tajaajila viidiyoo konferensiing sarviis walirraa hin cinne manneen hojii mootummaatiif ni kennina. Tajaajila bulchiinsa appilikeeshinotaa applications administrations kennuuf tajaajila wiirtuu data center services kennuunis ni hojjenna. Dabalataanis standard and regulatory services ni kennina. Tajaajila suphaa meeshaalee taaqaa'oo fi elektirooniksii ICT and electronics equipments maintenance service kennuu irratti arganna. Kottaa gammachuun isin simanna. Abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaatti waa'ee barruu Oorosaayitek dhageessanittu abbaan taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa barruu Oorosaaitekiin odeeffannoowwan teekinooloojii garaagaraa qopheessuun raabsaa jira. Barruu Oorosaayitek dubbisaa odeeffannoowwan teekinooloojiif waayitawaa ta'an kalaqoota ajaa'ibsiisoo Oromiyaaf biyya keenya akkasumas kan addunyaa barachaa ittiin bashannana. Biyya keenya akkasumas addunyaa irraa barachaa ittiin bashannana. Barruu Oorosaayitek dubbisuuf dursa kenna. Oorosaayitek. Ashama akkam jirtu abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa waliin dhaqqabummaa odeeffannoo dijitaalaatiif manneen hojii sadarkaa naannoo jiraniif marsariitii ni misoomsaa ni suphaa hojiirras ni oolchaa. Maal kana qofa abbaan taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa inisheetivii haaraa koodaroota miiliyoonotaaf kan jedhu irrattis qaamolee dhimmi ilaallatu wajjin hojjetaa jira. Abbaan taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa appilikeeshinii moobaayilaa artificial walitti hidhamiinsa qaban irrattis ni hojjeta. Maal kana qofa to'annoo yeroo dijitaalaaf tajaajila babal'inaa CCTV kaameraas irratti ni hojjeta. Abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa teessoon magaalaa Finfinnee bakka biiroolee naannoo Oromiyaa itti argaman calcalii yookaan saarbeetii jedhamuun waamamu. Sa'aatii hojiitti isin keessummeessuuf yoomiyyuu qophoofnee isin eegna. Abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa. Wantoota hin beekamne ifaatti mul'ise. Balaasama hojii hin sammuu
Ajaa'iba! Bara kana ammoo abbaan taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa piroojeektoota misoomaa mosaajii manneen hojii tajaajila bal'aa kennaniif teekinooloojii yeroon barbaaduun humna isaa cimsachuudhaan dhaabbilee misoomaa mootummaaf miti mootummaa waliin ta'uudhaan misoomsaa jiraachuu isaa beektuu laata? Kottaa Oromiyaa waliin haa dijitaalessinuu isiniin jedha abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa.